fakkaatti waan ichilaalu silkiin kaastu. Baasi jala dhaqiitii laayifii sitti ergadhu si barbaadani hottu jiin. Inda walaa fi shaayyee qoydaara. Akkasumas qabadhu dawwaleef. Okay, Arafaat ummanni kuni si beeka duraanillee fuula keetti ummata haaraa miti nama feemasaati nama beekamtii qabu. Ulfaa'uu keetii fi maqaballeessii fi waan sirriitti deemaa jiru kana hunda sobaa fi dhugaa ta'u fuula keetiin ilaalamee beekama namu. Ati yoo konfidensii fi fixa amantamummaa akkasiisan qabaatte viidiyoo bayi hundi namaas jira viidiyoo bayi jechuu jira waan ta'eef. Viidiyoon baara jira bakkee jira fayyaa qabda baara jira ni torkiin nuusilin naan tane ijoon bakkee jira bakkatti na darbanii jirani. Viidiyoo boon dandeessu jechuudha. Natti hin tolee viidiyoo nan. Yaadata viidiyoo kanuma adeemtee akkasii barbaanna. Waan jeen malee ani viidiyoo boon qabamta waan uummanni jeen maaliif komantii ni gartanii misinis. Dhiisi viidiyoo namni siin beekne hin jiru arafaati sagalee siin beekanii jaan sun baararraa jiru. Amma jaalib saasoo dheeraa sin barbaadu amma jechuudha shukriyaa keessan nagi shukriyaan keessan jirtu daftooriif naanii kaardii mana hakimaa nageessisee maasrajjaa qabdu yoo qabaatte isaa baastu sasnii chaasuu dheeraan danda'u. Arafaati salaam alaikum lubbu. Waalaikum salaam. Maani gurbaa bangaali maa siyaayidii fiduu kee anaa miti kasirraa jiru galata namaallee wallaalte aadatii akkana nama awwaalin ka maal jechuudha. Ani shukriyaa dabale. Gurbaa ati uffanniftee rabbii jeeti ani garaa qabani beekta laala jee saddeet laala okee garaa qaba jechuudha. Yoo ani sirraa dhibbata barbaadde walmaan laati mani ibsaa kanatti yoo gadi buusne sirraa buuse isii Arafaat ragee waan takkan siima. Arafaat waan takkan. Maaki gaafne yoo tajaajila barbaaddanii turtan. Shukriyaa obsime. Carraa naasofna Dr. Imnaan Olgalcha obsi. Shukriyaa naa obsi. Abboonaa nu kunoo. Damiirri miidiyaa kasilaa miidiyaa kana hogganee kum tokko dhaabu hogganaa miidiyaa guddaa nu dubbanne ni dubbattaati carraa sii kanna. Dr. Imnaan naa galchime sabboonaa namni tokko Dr. Imnaan galchaadha. Arafaatis haa ta'u. Dr. Imnaanis haa ta'u. Shukriyaas haa ta'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffadhu. Jaalladhaa dhaggeeffadha. Dhagee doktora Arafaat Shukriyaa hundi keessanuu nu hundinuu harargeedha. Taate hunda walumaan goolamnaa miira keessa seeninaa shiraas walirra hin kaa'inaa yoo duraan illee haara walitti qabaatan asitti immoo kabajaa wajji haasoo dhageessanii wal dhiibaan attaa wal godhuun hin jirtu. Galtee akkasitti haasoo maaltu buuse mijiyyoo wal deebisa. Itti fufi jaalladha. Yoo shabakaan buusee isaa deebitu rakkoon qabdu ni deebiti yoo ammoo firra quba qabaatte waan sanii amma namni nuti maggaara jaarraa barbaannu namni ragaa qabu dhufee jira isin yoo fedhe ni deebiti yoo fedhe jala teesse rakkoon qabdu itti dhiisa gisee shabakaan si deebisaa deebitu itti fufi yaada kee. Sabboona yaada kee itti fufi. Koyin harkaa qaba ool. Okay, ayyee. Arafaat ol deebi yoo sila jiraatte yoo waan uummanni siin jiru kana firra quba qabaatte malee yoo dhugumaan uummanni kun kijiba sirra haa jiran ol bayitii dhugaa kee falmadhu. Ol bayitii dhugaa kee dubbadhuu bakka uummanni jirutti bakka ragaa qabanitti bakka isaan ragaadhaan dhufanitti lakki ragaa hin qabdani jedhi ragaa fe'atee itti fidadhu isaan kijibsiisi. Yoo ulfooytee jiraatte immoo ummata miidiyaarraa nu gabbuusaa jii lakkoofsa keenya qabda nambara keenya qabda na gabbuusaa miidiyaarraa jedhiiti suutat achi garagalchinee akka afaan oromootti sirra achi qabna. Yoo ammoo maqaballeessii kijibaa Dr. Imnaan Shukriyaan sirra kaayan amma fuula kee duratti sii gaafanna oromoo wajjin naamani wabil halkaniif amma fuula kee duratti sii gaafanna afaan oromooti ammoo ol fooytee jiraatta taanaan ummata dura wanni isaa qalluuf hin jirtu lakkii nagabbuusaa jedhi obboleeyyan kiyya nagabbuusaa jedhi si gabbuuf kanuma dhugaan jirtu okay shukriyaa Dr. Imnaan carraa kannaa Dr. Imnaan bana okay mijiyyoo tana haakima geesseetiin jiraa adjettee ati akka ammoo haakima geessee garaa qabdinaan jennaan fuudhee mana fatee deebisee jette ragaa itti mana haakimaa geessite kaardii itti mana haakimaa neete ni qabdaa. Habibi mana hakimaa geessuudhaafi na dura geessa mana hakimaa na dura geessinee jirraa janjarri. Ani immoo mana hakimaa kaniin geessi farmaasiidhaan immoo jara sun tuutu waan itti maran bitanii fidanii mana kiyya kanatti maranii waan itti fichaan maran jechuudha. Fidanii asii maran
yoon in anis intala dhalaati dhageeffadhu jaalibsa yoon kan in arafaatira kaawtee hee nam isaan dhufanii muslima quraana rabbi viidiyoo ba'anii quraana rabbi kakatanii qabatanii yoo kakatanii marrajaa guututti isiniin garsiisaa jechuudha. Sanirraan immoo maafuzaan ta'eedha. Mana Mariam teessee soba mucayyoon hin qabdu jettu sagalee guututti tabayaan harargeeti sheer goote isiidha mataa isiiti. Maafuzaan mataan isii maal jaanii kwaakaa fi ambasiliil ergiteef jaanii jarri san dhufanii yoo nutti nimne jaan shukriyaan garaa qabdii ol galchaatii kakachiisa gaafadha. Fatiyaanii fi gooddanyaan fatii akkas jaanii nutti manii jechuudha. Yoo kun hin jiru ta'e shukriyaa sol galchaa anis intala muslimaatiif viidiyoo beetii quraana rabbiis ni qabadhaa jechuudha. Khalaas. Okay, shukriyaa illee dhuftee galatoo milfaadhu waan isi gaafadhu waan itti maraammaramtee ulfasii raggaasisisan ni qabdaati. Isaanis suuraa kaafatanii anis suuraa kaafadhee qaba. Siifin erga keessaan kottu wasaappiin. Ayyee asumarra nu barsiiftaa naan ergini. Ayyee shukriyaa waan irraa beektuu fi waan qofa qabdu dubbadha. Ani wallahi kuno sabboonaaf ergeera mazraja guutuun ergeef sabboonaadhaaf amma jechuudha. Ani guyyaa duran dhalatana chiifuunuun ganama jechuudha. Halkan fuunee sabboona dawwalee sabboonaa keenya kana sabboonaa nambara isaaniin qaba. Ichi booda nambaasinaadhaa jette sabboonaan kunoo nu bira jirti. Nambaasinaa jette mana nu bira jirti. Ani guyyuma san jeen wallahi laaziim ani jechuudha iidaaf ichi dhaqe malee ichiin turre ichi ajimaan dhaqe jechuudha. Ani kan hin jiraadhu ale'eenii. Joosuma san itti himee nambaasinaa itti isi waywaatennaan ani doom qarshiyyuu kaashin qabu ture kaashii baasee hoodoo uf gargaari waan barbaadde bitadhu if gargaari lubbuu ta'e of ajjeesuuf hin rakkatini yooniif waa maallaqaati hin rakkatte nu dawwalii asi bira jirraa lubbuu ta'eef hin galaafatini ilmoon ammoo wala firraa baaftee wala waan feete goote jechuudha. An keessan jiru hin jeen jechuudha. Ijoolleen dhiiraatu baay'ee jira ture ishii ijoollummaan gandaa jechuudha. Mana mustariyaa san. Innaa ichi booda jeeni jechuudha wallahi biraa gale jechuudhaan. Maali sodan shabuun faayidaan qabe maafuuzaan akkam mayyada maafuuzaan haasoftu sun wallahi laatiin gajib. Sabboonaan mee ragaa ba'u amma tana kunoo sabboonaan shukuriyaan guyyaa san siit dawwalte moo sittiin dawwalle jaan. Gurra isaanii irrattiin itti himiyan sabboona. Shukriyaa obs. Siifi Arafaat tunfaan gollola ni qabdanii. Abadan wallahi laaziim ana Arafaatiif nusuulallee baxaamiti kunoo Arafaat. Baxaamiti mee shukuriyaan gollola naa qabdi ajattu. Ani ijoollee asiisan irrattu baxaamin lolee jechuudha. Akkamin lubbuu isiif ajjeesisiiftan jeeni mucaa baangaalee ka foolisa yaamuu deemu. Wallahi laaziim sossobee waan barbaaddu. Sii kannina foolisa wanni daamtuuf gurbaan mataarra nu dhaabbate qooyaa bayyanattu jennee bishaan qabbanaa waa laabinnee bishaan jechuudha. Isii qabbaneessinee wallahi laaziim indoo fuunee mana mustariyaa yeroo isiin gaggabbusan bira jirtanii isin yeroo isiin hin fanne. Ndaa mustariyaa irra dawwalee adoo isiin hin beeyfatin ichi dhaqan mustariyaa irra dawwalanii adoo isiin hin beeyfatin ani makiinaatiyyaan dhaynee uchiyyuu makiinaatiyyaan dhaynee mana san jechuudha. Yaani adoo isiin hin beeyfatin dhaynee. Laallaan ati nama garaa hin qabu jettee yooniif intalti tun intala dhalaati nama akka keetiiti. Waan kana yoo kijibarra keessan boruu atilleen ulfa isiin feete kana ulfooyta. Dhugaa rabbiin isinif beeku san. Haka rabbiin si itti kakattu san malee jecha tokko akka keessan goone. Shukriyaati. Wallahi wallahi jaalibsa qasaman billah. Ani abadan wallahi ilma namaatiif jeetis niin hin kijibuufis hin ta'u. Wallahi laadiin. Ani namuna hundi isaaniitu na beekan. Yaanis yoo dhibumaa beeku. Mustariyaan yoo siif dubbatteettan fida warra ajiban warra shukuriyaan hin kijibdi jiru hunda isaaniitu fida dhugaa dubbattii gaafadha. Bayaan isaa Arafaat dubbise mata kaawus. Arafaat. Indaga. Okay, akkana jechaa jiran kun ni dhageessa. Ragaa ni qabnaa. Kaisiin ni dhagama. Ragaa ni qabnaa. Kaisiin mana doktoraa deeyitee mana doktoraatii deebitee ittiin maraan isii ittiin maraan hunda harkaa qabnaa jiran. Ati kanaan maal jette? Okay. Antanaajeree waan takka tiffichi takka laal tiffichi takka waan takka tokko anaajereetillee dantaa takka illee hin qabuuf kana beekshi ani arafaati kanaa miti wanni kana caaloo dhufe daqiiqaa shaniif hamilee kiyyafe qalbii keenya cabu kana beekshi. Okay. Eenyuyyuu arafaati mataa cabsuuf qalbii cabsuuf warra
foonii fi laala wanni si gaafatu jiru. Maal barbaada siin jedhee bar dhagaarta. Dhageeffadhu sitti majaalibsa. Kijibaa haa ta'u waan barbaade haa ta'u. Alaabaa Dubaay akka seerri jiru ni beektaami. Ati nama jaamaa qabuumi. Amma dhageeffadhu sitti himaa jira bar wanni barbaade siin jedhee bar nama kuma jaatu jira jechuun nama afaan Oromoo beeku. Wanni barbaade yoo dhufe ani jabduun talaati. Gaafa sheekiin biqeezinna raasee miidiyaa irraan galle. Abadan neebar wanni akkanaa isi kana caalu yoo dhufe qalbiin xiyyaa fi wanni takka wanni hojjetu bana deebisu hin jiru. Normal no. Normal no. Inna qotu waa'ee kiyya keessa hin gadiin. Obsa bayaan obsa. Arafaat obboleetiti siin jaaladhaas siin kabajaas akka nama tokkotti. Abbaan niin beeka jaalibsa. Abbaan fade ila lafa lafee lafatti hafa malee namni lubbuyyee macaacabsa lubbuyyeen waa godha lubbuyyeen xiqqeessa jedhe warabbal kaaba kana galabbatame hafa malee waan hin godhan kana beeku. Abbummaan takka waan godhuu hin danda'u. Arafaat na dhaggeeffadhu. Nam tokko waa si godhuu hin danda'u. Dachii si jalaan maran, samii si jalaan maran bakka jirtuu fi samiin teeti. Dhaggeeffadhu. Bakka jirtuu fi samiin teeti. Of course. Silaa waa si godhanii isaanuu fuudhanii siin deebisan waa si godhuu hin danda'an ni beeyna kana. Afaaniin jecha jaan malee jechi namaa wanni ta'ee jechi namaa maxxannee ta'e sitti maxxan. Afaaniin har'a akkas jedhan. Ammoo waan tokko jira Arafaat. Yoo wanni ati isaan jedhamtu ati qabaatte borganama waan ifiin dhuftee dirree baatee ati itti rakkattu ummanni illee itti rakkatu. Waan itti rakkatu akka jiru siin jedhee bar. Dhagaartaa jaalibsa afaan Oromoon loqonni keessa galaara. Waan itti rakkatu. Yoo ulfa kana qabaatte indaltu ati. Indaltu ulfa kana. Maaldal. Waan itti rakkatu hin jiru. Muutii irratti qabina yoo namni biraa muutii irra qabaataa jiraatan. Yoo namni muutii irra qabaa jiraatan nama tokko ha muutii irra qabeesee agarraan mudatara kiyyaafate. Salaam alaikum. Dubbadhu ha muutii irra kaafadhu. Gorsaa jiran bayaan ibsa gorsaa jiran jaalibsa dhageeffadhu. Muutii irratti qabina. Kaase fira dubbadhu. Okay dubbadhu. Dhageeffadha. Mammaan booda muutiin irratti qabnaan ni bu'an. Okay ni buuta. Sagalee kanaan dhaggeeffachisa. Jittumaan sagalee kanaan dhaggeeffachisa. Dhaggeeffachisa. Sagalee miti osoo ila sagalee miti takka farra wallu guddaan ati hubachuu qabdu ani lubbuyyee jechuudha laata. Ila micattii harargee jechuun osoo fiidoo miti waan barbaadan fitan ila ani maal gootare arafaatuma. Beekita. Yartuu fi gantuun nan gattu ani arafaatuma. Ala booltis dabbaan. Kana beeki. Aywa. Arafaatuma. Namni dachii si jala namni samii si jala maru jiru. Waan tokko jira Arafaat ta'e. Arafaat. Dhagaa. Torro namni kafiila keetillee kafiila siif tahee dheengadda hiqaamaa sirraa baasee riyaala doolara 4,000 baafneeti wabii mirga wabiitiin fuunee deem dalagaddu siin jennee si qajeelchineemi. Of course. Okay. Sanirraa haafe miciyyoon sunilleen hiqaamaa ifirra gooteet haa dalagattu intala Oromooti jettee warri kaleechi si fidaniis deem dalagaddu siin jaanii hayyama siif kennan. Dr. Maryam arraa Dubaay san keessatti akka haadhateeti akka abbaateetiiti. Maaliifi laatti namni achi keessa waa si godhuu danda'u Dr. Maryamaa bicha. Kanaadhaan nam tokko waa si godhuu danda'u itti amantatillee. Dr. Maryam ammoo sa'aatii amma jiru kanatti fuutee akka biyyaan si dho'itu beeyta. Arafaat. Bareechisee. Akka amma sa'aatii kana fuutee biyyaan si dho'itu beeyta amantaa kana. Akka Dr. Maryam sa'aatii kana fuutee biyya haadha abbaa kiyyaatitti biyya haadha abbaa kiyyaa keessa yoo rokan of course xiqqaashata kanatti hin dhagayamu. Kana beeki. Mee jaalibsa dubbadhu jaalibsa Arafaat hojjaataa. Ila jechuudha takka farratti sabboona dhageeffadhu sabboona arga jaalibsa isin jaalladha eenyu olitti isin kabaja jechuudha dhageeffadha warabbal kaaba asoo shukriyaa fi daftoorifnaanii miti gandi guutuun Oromoo kutaa tokko buqqaatee dhufte lubbuyyumaa kana beeki mataa gadi hin cabtu nama 10,000 nu jala jira kana beeki warabbaddaa fiidoo. Maamme waa'ee kiyya keessa galii teetuun beeku uskut maamme waa'ee kiyya keessa waan takka keessa gali atillee tiitooki fayyadamta ati tokkos fayyadama si gala mataa barbaade uskut waa'ee kiyya keessa galii maamme waa'ee kiyya keessa galii uskut teetuun beeku
Maada kaasar waan nama katiin beena taamaasa. Callis buka isin dhiiba. Dhaggeeffadhu Arafat. Namni jechuudha. Namni guyyaa lamatti haati jechuudha. Dhaggeeffadha. Haati ji'a meeqana dandeetti harka taadha bakiyyaan osoo alatti nangatiin jechuudha. Ta'arras rabbaatee Arafat ani jechu kun miidiyaa nan balleessu baay'ee waayif danansaa feemas hin godhan malee koowwan hin irraa qannesu hin jiru. Kana beeka. Sharmuuta bakka rakkiteetu tusii gurgurattu kanneen warqeessan Sharmuunni kas dabre biyya gaatu yoona sagal ofirraa baaste. Taphatanii dhabbate. Muutii rakkan jaalusa. Muutii birraa rakkan. Warra duubaa warra kiniini osoo nyaatu haata Itoophiyaa irratti baase. Hundaa isin beena warra duubaa. Mutii irratti qabina. Arafat irrattis mutii qabina. Hundarratti mutii qabina. Jechuun sama mutii qaba. Jaalibsa waa tokko sin jechuun barbaada. Sabbuna yoo jaalibsa maannee waa'ee kiyya keessa kan dubbadha jaalibsa si kabajee dhufe ani tiitookii fayyadama maannee waa'ee kiyya keessa kan qabu. Maameen nu biran kutu rakkoon qabdu CV doktor naa golraa dhaabbadha. Maameen nu biran kutu. Dabtoori fi anaa sharmuuta nan jette. Dhagaye. Daqiiqaa shan dhageenna. Anaa sharmuuta nan jette misilaa sharmuunni bifa qabaatee si bira beekama. Wal saluunii fi wal dhaluu bifa qabaatee daqiiqaa furaa qabu Dubaay jaalimsa baay'ee ammana qaba ishii kana qumaataa gabbuyees ragaatuus danda'a mana Dubaay tokko guyyaa takka namni bakka takkatti na hima jennaan akka isi Bangaalii fi Paakistaan Arafat, dhaggeeffadhu Arafat. Kabajaara saasaa bareeda beektaa nama gurguddaa nu dhaggeeffachaa jira. Arafat isa haasaitu kabajaadha naasai. Okay, haddiin darbini kanaama fakkee eeggachaa nama gurguddaa nama 8,000 kana jechuun nama gurguddaa nama kabajaa qabutu jala kana taa'ee nu dhaggeeffachaa jira. Akkamitti yoo akkana tolfuutee afaan fokkataa haadhaa osoo hitan tan kabajatti deebi. Dhaggeeffadhu Doktor Oft. Usi Arafat kabajaan haasai dhugaa qabaattu waan dhugaa dubbadha achirraa kan hafe nama 8,000 kana dhagaa sitti fakkaate yookaan bishaanii miti nama gurguddaa nama kabajamaa meeqatas jala taa'ee nu dhaggeeffachaa ta'in jira. Kabajaa naasaa kabajaa haasa'uu yoo barbaaddan yookaan ammoo yoo jechuudha maal jechuudha. Arafat Doktor Kiyya Muutii seenime Arafat kana naa wajjaasaa ittiin gooyinaa mee miti yoo tara naa isin jee ittiin gooyinaa gamanaa ittiin gooyinaa mee ani bara Oromoo na jaalatti jechuudha saba biratti baran jechuudha maqaa kee cabsuu hin dandeessu ummata mootummaan irraa Sabboona al takkaa dubbadhu. Arafat maaliif nan dhaggeeffanne? Hoy abdii Kiyya obsime dhaggeeffadhaaf malee warri dhaggeessa jirrulleen jala jirtanilleen sagaleen yoo argamte jaalibsa sagaleen yoo jirti. Mee nama kuma sagalii jirtanii namni kun hundinuu sheeshee koppiliin kitaataaftaa godhaa Warri as keessa maamilii galatoomaadha. yaa dhaggeeffadha. Namni kun jirta kun hundi ittiin gooyinaame maaliif jennaani gongorullee dandeessi. Gongoruu dhabuullee dandeessi. San garuu immoo haasawaatu nu fide dhaggeeffadha. Walirratti duuluu osoo hin ta'initti yaada walii gallamma. Irratti illee dhagaan darbinaa hedduu miira keessa nama tokko waan taateef isheen jechuudha. Nama tokko waan taateef aannan ganna qame ambuma ol qabatan malee wanni kutta dhaqadhu kanaaf kan kabaj bakka ol kabaj ni beeyda Arafat irraa kaafadhu waan dhageessi. Arafat miira keessaa baay'eeti wajjinaa taa'e maalin as gadhu haasaa jirtu jedhee siraa jallisee bar haasaa jirtu jedhee jallisee. Oke, galam. Nam tokko muutii irraa kaafatina ishii. Nam tokko jechuudha. Duraanuu muka jitte qottootu itti baay'ataa jette Oromoon. Shabakaan keessa gabaar shabakaan sirreeffadhu. Shabakaan si qabaa jira sabboona shabakaan sirreeffadhu mee networkii si qabaa jira networkii sirreeffadhu. Kan jiru. Networkii si qabaa jira yoo haanaatu dubbataa yoo Jaalisa Bu'ii deebi sabboona bu'ii deebi.
bu'i deebi. Bu'i deebi. Aywa. Amma ililii darbadhu ayyee. Mabba yaada qabdaa? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maal haasawaa jirtan nama gurguddaati isin jala jira yoo rakkoo namaa laaluu barbaaddanis suutumatti haasawaa afaan wal arrabsii osoo hin taane suutumatti dhugaa baasuu barbaaddanis maaliif jennaan namoota hedduutu isin jala taa'ee dhaggeeffata tura nama akka sheekotaa fa'aa tokkoffaan irra kaasee akka shee Maammoo Bayaan fa'aa kanaa isin dhaggeeffataa jira waan ta'eefi. Sheemumma Bayaan sheeka keenya jabaa keenya. Mee haasawa kan hundaa'u siifi Arafaat walitti kanneen walitti isin dhiifnu. Dhaggeeffannee achi booda murtii irratti kan gaafadhaa yaada irraa baasaa ishees. Sabboona lakkoofsa godhe yoo asirratti deebitee jiraatte sabboonaan eegaa jira. Lakkoofsa godhe sabboona yoo asirra jiraatte. Warri murteera yoo sabboonaa agartan akka tasaa naa galcha. Lakkoofsa godhe addumi. Galeyaa. Harkifte. Dubbadhu amma. Aboon masagalee ni jirti. Ni jirti. Yeroo na koppiliin taa'aa godha. Sagalee yoo jiraatte Arafaat na dhageessa. Ogutan. Naayyee barni toorkii si qabaa jira jaalibsaatti mika. Sabboona isa deemtisaati. Ammallee moo? Woy amma ni dhagamte amma dubbadhu. Shabakaan. Ijaaza bu'eensaa booda ijaaza keessa bahi shabakaa sirreeffadhu.